كم جرتان دعوة أرميا ميديا نتورك هنقفوت ودوجو يا رانتنا قبلنا سنب دعنا تجرا ترتين كسن نوجين هاتو همني بوليسي أدانا نو سومالي حررجي بها أنا غورو غوتو أردانا ديتي جراتو تناني تشارت وخاتبانون غبا فمي هو يرى ربنا كنانس غما جراتو ترى غوتي تشالي عبد الله جامو لولا خنا خيستي هوغا وريغمو همنا بوليسي أدانا نو سومالي را شانجي فمو مدين كينيا غبا سني تجران godina harge baha ana jinaksan keessatti namoonni kudhan dhukkuba koleeraatiin qabamanii yeroo amma mana yaalaatti argamuu dubbatan araddoota dhukkubni kun baay'inaan keessatti mul'achaa jiran keessaa ulaanula baaduu elemootii fi araddaa duwwaa tokko keessatti dhukkubni kun baay'inaan hawaasa rakkaa jiraachuu dubbatan Jimma ana alimu saqqaatti qeerroon magaalattii fi baadiyyaa qindaa'an mormii dhageessisaa jiraachuu dubbatan. Saamicha lafaatii fi rakkoo uummata Oromoo irratti gahaa jiru dargaggoonni naannichaa mormii keessatti dhageessisaniiti jiran. Lammiileen Oromoo Somaaliland magaalaa Wacaalee keessatti rakkachaa jiraachuu dubbatan. Lammiileen kunneen rakkoota qaama itti iyyatan dhabanii dararamaa jiraachuu OMN itti himan. Magaalaa Calanqootti makiinaan labsii qeerroo cabsee deemnaan qeerroon tarkaanfii irratti waan fudhatteef kaabiniin magaalaa Calanqoo warra makiinaa tana gube himaa jechuudhaan namoota hedduu hidhaatti guuraa jiraachuus dubbatan. Lammiileen Jarman ganna afran dhufaa jiruuf hoogganaa haaraa filachuuf hiriira bahaa jiraachuus gabaafame. Dalagaa daawwattoota keenya kabajamoo bal'ina oduu tana oduu tanya idilee keessatti walitti chaana waan daawwattaniif galanna keessan guddaadha.